Ajal! Yay! Yay! Bashito! Wow! Assalamualaikum! Waalaikum salaam warahmatullahi. Maal ijoolleen mana hin jirtu abba? Ijoolleen ima jirti lakki keessa waa dalagaa jirti. Maal sareeleen nu ferfeerattee dhabdee bara? Waan saree isin beeka. Maal nu beeka nu Isin beeka. dagate Wannaa miti. addaan banne Akkami? wajji hiira Wayyaa fayyoo Akkam wayyaa? jirtu akkam Nagaya raa? Nagaya. Akkam ufi keessa? Wayyaa wallah Ijoolleen nagaya? alhamdulillah Alaamanni? nage Sa'aamana? wayyaa wallah Nagayame? alhamdulillah Kulliin? jirra kun amaa Asmaraan barada akkamisu? asmaraan baranaa homaa bodde wal keessa wajji hiira Maasha Allah lakki. Alhamdulillah jechu. Yay! Homaan jennu. Tanuma rabbii keenya galateef. Teessan sun waa baasuun ooltu Homaan jettu wallah alhamdulillah. Maal yoo ta'e na baaftee teessanillee akkuma baaftetti. Walitti qabna waa adda qabnaa miti. akkana wajji hiira Maarree? Ganama subiin nagayuma? amma agartaniitini wanni ganama subii kanaan akkanatti dhufnee sareeleen teessan karra irratti nutti fiideef indaganaa deebi'i Haganaa isin taatee bara? nu taate malee maal Buchiin kiyya. Hin beekan. Isin beeka malee? Akka gad isin ciccire? Ani hin beekan agartaniitiniin gurbaa Ameerikaan jirru ka biyya Saawudaaniyyaa ka warra abbaa birmaji Isaan abbaa birmajii kennaa moo sila? maal gurbaan Sila gurbaa ka qaasoo kana? ka qaasoo shakkoo Sila qaasoo moo eessa wa gurbaan sun? achi na fakkaate abbaa gurbaan sun nanallee kaleessa galgala wanna irra na dubbise ka abbaa birmajiiti naan jedhe indaganaa deebi'eetin indiin kuree itti naa dhaqaa kunoo mucatti duraanillee ree anumatu haqa irraa qaba ree ani dubbii anaaf isi higooddan nyaaree Dinkuree tan sila ba? dinkureen teessanii maal teessanii teennallee dinkureen Toobadhu dinkuree biraa ta'uun oltu xiyyaa mi dinkuree biraa haasa'aa jirta? abbaa gaafadheellee Lakki, lakki. torba qoradhe Akkam? torba qoradhe Isin isiniin jedhe? isi manaan jedhe Maal hajamaree dinkuree tiyyarra? amma mataa masarata dubbii dinkuree wanni inni barbaadeef fuudhaaf Sila gurbaan sun saahiba addaa kiyyaati mi? saahiba abdaati maal waliin Isa badanii haa fuutu gubbeen kun dalagama abdaati isa tunatti qajeelcha yoon. Anillee shakkee waan shakkee Abbaan sindidu. Abbaan sindidu jedhee natti qajeelcha yoon. Amma maal jedha reenyi? amma ofii ani gurratti ree dinkuree kennanii dhagaye ofii dhaqee sii gaafadha agarteetiniin mee na eegi jedheeni amma isinirra waa dhagayuu dhufne ma Hin fijina? Isin qabadha abbaa bira hufii kiyya. Amma dhageettani? Dinkuree har'aa miti dinkuree wayita isin dhalattu. Zaxanaa siddistii dhalatti. Zaxanaa siddistii wayita isin dhalattu gurbaan kenna ka warra maammaa abbaa kadiiroo haajichaa hin beeytanii mi? Gurbaa warra amaallama? Amaallam Abbaa isaa saniin jaalalloo jab'a. Nu baaldaraba agartanii ittiin baaldaraba waliin guddanne. nama Dargii keessallee waliin lolle. Indagana ammoo tuudee biqiltine. Baadimmee waliin deemne. lola baadimme Baadimmee waliin deemne. Wayita wahii ofiituu xiqqoo isiin xiyyitiin asii na dhooytee isatu lafaa kaasee naan gali. Na saba kiyya Kaya naman himta bata barra. akkasitti wayita isiin dhalattu gurbaan isaallee gurbaa isaa tokkotu jira ati hin beeytu gara Ameerikaanii kana jira Saawudaaniyyaa. Saawudaaniyyaa jira mucaan Hangafa. hangafa. Mucaa san maqaan isaa utuu baddaa inni maqaa Oromooti. Maqaa Oromoo kana. Dubai. Dubeerii miti. Maali maqaa Oromoo kana qaba. Natti hima. Magarsa. Magarsa jedhanii Walitti na harkatu. mucaa sanii kenna jedhee hintalattiitti yaa wayita isiin dhalattu gurbaalleen dhalate. Intalatiyya gurbaa keetii sii kenna jedheeni akka dhihoo kana ni kaya warri dhufee asii deeme isinuu quba qabdan. Maaliif akka haarayaatti natti dhuftan abbaa shitto? Agartanii tiniin. Maaliif akka haarayaatti natti dhuftan abbaa Abdulaf? Maa inni wanni akkana? Agartanii tiniin wanni deebi'ee tiniin amma dhufneef. Ree namni tokko waan wahii namatti Isa himate abbo. wanni jedhuuf ree. Abboo isin jaalladha. Akkasii. Lakka. Na Dida. na fixachiisi. Wahuuti abbo. Na fixachiisi. Na fixachiisi cinna taatii na fixachiisi. Maal abboo tanaaf yoo inni Wanni dhufneef wanni amma agartee tiniin dhufnee ta'uu teessan jirruuf wallaalleetiin durallee dubbii mataa irraa isiniitu yoo ka quba qabaattan taate ufii mucattii kennaniin ka'eta jenneeni indaganaa deebi'itiniin gurbaan hin hafayee maal mucattii hin jaallatee wanni godhan hin jiru indaganaa Amma na deebi'itiniin dhageettani. ammoo tuyyuu kama irra jaalatuu kennanii hin dalaga isin jaalattuullee kennan namanni akkasii bara akka duraanii miti maarree. amma isin fedhii keessaniin kennu hin dandeettan Dhuga. mucattii gaafan Dhuga. akkanama akkanam Akkana wal. mucattii gaafannaa yoo mucattiin ka isin keessaa filatte ka isin Amma jaalatte diinkureen tiyyana saalfatti. Ana natti hin himtu. Anatti hin Wallahi isin hin sobu. anatti nim Ana isin hin sobu. Yoo isinummaan alaaftinnaa kana fudhattanii ittiin isii dubbiftanii waan yaada isiin qabdu gaafattanii indagana ammoo tun deebi'ittiniin gurbaa kaan maqaan eenyu naan jetta maama birmaji moo kawarra abbaa birmaji kawarra abbaa birmaji kawarra abbaa birmaji illee taatu kawarra abbaa maamaa kanallee taatu gaafadha
kabiraatu isin qaba Hin gaafata. agartanii yoo haadha taate malee nutti hin himtu haati ta ofiitii fuuta sokkaa tarte gaafadha waan isin jette yoo lakkinaa tahe jette akkan sodaanne abbeetitti himi shari'ama jedhama Takka maal natti illee yoo himte kumoo sitti himte. natti haa himtu lakki gurra afaan isiitirra dhaga'u barbaada Hayye. natti haa himtu yoo isin tola jette gurbaan akka shari'aa kennaatitti akka aadaa kennaatitti akka safuu kennaatitti Akkana. agartanii kanaan maal goona maal intalli duraanuu tama abbaati Amma fi jihira isa abbanu. akkanaatti dhuga buna dhuga isin jalaa akkanaatti salaamu alaikum Alaikum salam. gurbaan